Egaa harka fuula daawwattootaa fi hordoftoota keenya shama akkam jirtu isiniin jechaa dubbiin silaa akkuma beekamu dubbii harkaan qabdu dubbii jabduudha rabbi nu haa gargaaru warra fixuus rabbi nu haa godhu dubbuma jabduudha itti deebinee rabbi nu haa gargaaru gara firraa xumuratti deemna eegala dubbii teenyarraa kaaflee kanuma waliin ilaallu ta'a amma xumura sagantaa keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Iyyee amsa kiyya baga rabbiin gartee lubbuu si baase si dandamachiise ammallee madaa heenaa rabbi si haa godhu saboo dubbiin nu qabde dubbii laaftuu miti dubbii jabduudha dubbuma jabduu deemaa nu ga'e dubbii tanallee warra fitu rabbi nu haa godhu mee dubbii tana gaa anis hanga tokko ijoollee sirraa dhagayeetiin jira hundees faas waan irraa odeeffadheetu jira. Rakkoon dubbii dila tana fiddee lubbuu namaatii fi kana baafte sababni isiin dhuftee fi akkamiin dhufte mee akkamiin haalli silaa atuu dhahamu kanarra si geesse maali sababni sii maali waan kana kana faasirraa baruufin si yaame beeka. Isaan si himanii jiranii? Isaan waan naa himan qaban atis waan keessa jirtu waan sirraa baruun qaba jechuufis si barbaada. Gama tokkoon inni kunuu dhahamee jira. Egaa nama as keessa dhahame osoo hin beenye madoote rakkoo as keessa jirtu nama namni dhahame beeka nama du'e beeka nama ciisu kana osoo hin beenye dubbii akkitti haasaan hin jirtu beeka. Kanaafi dubbii sisintuu harkaa qaba. Inuu rabbiinuu si dandamachiisee deemteetu nu dhuftee jirtaa jechuudha. Kanaafi rakkoo waan kanaa maali inni guddaan bal'isee baruun fedhan waan kana. Himannaan silaa ilma dhiiraa tokkorraa illee toltu waan maaliif beekta abbaan dhimmaa waan na bira jiruuf. Abbaan dhimmaa waan na bira jiruuf amma nama harka jirraame himannaan dhiirarraan toltu. Maaliif beekta? Dubbii tana rakkoo dubbii qofaan si gaafachuu jira. Dubbii tana fidde rakkoon tana fidde naaf inni kun maal gidduun jiran. Siifeen. Mucaa kana jechuudha kanaaf kan guyyaa sana dhimma irratti hojjete dhimma kanarraa na gaafachuu jirtaa mire. Rakkoo tan ani amma rakkoo irraa si gaafachuu jira. Rakkoo guddoo rakkoo dhufteetu beeki. Siifi namaas walitti si fide. Rakkoo tana. Isinii fi namallee walitti fide beeki. Rakkoon reefu si himati ture na fakkaata. Ayyee si dura turte. Dhimma kun na dura ture. Ayyee. Dhimma kun na dura deemaa ture. Badiinsa isiitiif gartee akkatti manaa baatee hin beeku. Isaa ilmoo golfachuu deemu qofa qobanii hin qaba. Sambooda ifiif na dawwalee inni akkana jee gaafa deebu keessa naa hime. Ani cumaaniin gaa yoo naannoo keenya kana gartee dura akka duraan dhuftu yoo kan dhufte jee naannoo keenya san barbaadu eegaleen. Tana keessa killeen na dawwale. Killeen gartee akkanaati akkana taanaati jee keessa dubbii naa ibsee mucaa tokko jira keessi na bootaatuuf fayyadu na bootaatuuf jee na yaammate mana satti bira dhufee saniin akkasii mucaa san qabni achirraa hin dubbii tana gartee mataan keessa seenan. Sanii asi jechuudha. Sanii asiyan amma gartee namni dhimma kana dubbii tana keessa narra quba qabu hunda qilleedha jeeti jaata. Qilleen hangaatti dhaamtee jirtu kana hunda si quba qabaanni. Ani immoo gartee qillummaan kun ani dubbiin takka keessan hangallee gaan dhoome booda dubbii kana mucaa kana akkatti na qabsiisee fi ani mucaa kun nu qabamuun feeruzaan ni galtiidha beeku. Feeruzaan bakka jirtiin mul'attiidha mucaan nu qabamnaan. Mucaallee nu harkaa badee nutillee gartee miidhaa mucaa irratti hin gaggeessine ilmoo san immoo daa'ima waan ta'eef irratti hin gaggeessine gartee sossobaaniin fidee morma isaatiin geesseen. Mana san geessitaniituma achiisin jalaa deemee jechuudha. Isin amma yeroo tana keessa namoota dirmatee dirmachuudhaan feerusaa barbaadaaf waan kana godhu san keessaa tokko jechuudha. Eegasii erga dhaamtee jalaa hafte moo maalirree sababni jalaa hafte dubbii tana Eechaatu sababni itti dhoomes an sababa kana killee keessa na darbe. San dura gartee arafaat barbaadi raajjii atiis karaa jirtuun barbaacha garuu ittiin jiraa dirqama keenyaa kuni mucaan qabuun kun garuu mucaan qabameeti asii gartee killeen turkatti laate mucaas. Ani tuqinaallee jeen sababa sanirra feeruzaan nama natti ergite nama na gootee namni akka kana na godhaniis hin beeku ani gartee alatti na eeggatanii hojii irraa hin deegala deemu jira halkan wanni kun narra raawwatame. Dubbiin ta dhimmi kanumaa jechuudha. Killeen san booda hafiinsisaa maal na keessatti gartee uume beektaa dhufee na laaluu dhabuunsaa waan kana eega mataan keessa na naqe. Abbaan dhimmallee na dawwalatee gartee keessa natti hime malee akkana taanaan jiina gartee karaa nan keenye anis karaa dhimma akka gartee dandeettii jettiin barbaadu jira waan kana fidee itti na darbee dheecha ulee kanallee abbaan irra fide isa jeeti isatti illee gartee firra galee jiran. Isatti haaraan qabaa jechuuf. Ittiin haara qabeen. Hayyee rabbi haa tolchu hundumaa
yoo namni keenya hundi akkanuma ta'e bar rakkoon gurguddoon as keessa jirti beeke nama dhibdi dubbiin nama keenyaati. Rakkoo akka tanaa takka arginu. Mee tana rabbi keessaa nu haa baasu amma hanga dandeenyu. Eega seerta dhuftee dhumti jeetii jedha. Inshaallah rabbi nu haa gargaaru hundumaafuu rabbi kadhachaa numa finna. Nama dhibdi laal akkitti nama dhibdu dubbiin silaa takka qofa taate waa naman dhibdu. Maali keessatti dubbii fide. Egaa dhalli teenya tun akkana ta'uun kunis bar du'a lama nama ajjeesuudha beektaa qilleensaniis nuuf haa dhufu san booda kaa mee deemna dubbiin teenya walumaan finna isinis bagaatiis rabbi lubbuun si baase silaatillee har'a waan siinjuun qaba waan egaa dhaamtee jirtuufiin xiqqoo waan siinjuu sanillee hin qabne ani akka manguddoo tokkotti dhoomus gartee amma hobbayin siinjii agama kiyyaa maaliif dhaamteetis jirta ammaas nu owwaattee jirta amma wanni feenu dubbuma tana waliin fixuudhaan irratti jabaachuu keessoo waan quba qabduufi namni dubbii irraa qabu ammaas dura dubbii tana finnee gartee sanbooda waan biraa walitti deebinee guddoo akkasitti qabna maaliif dhala keenya nu Oromoon aadaa akkana ta'uun beekinuuf gaarii miti amma mucaan abbaan dhimmaa numa rakkata amma isiin eesseetti isiin na bira jirti amma numa bira jirti abamtee jirti amma dubbiin ni dhumti inshaallah dubbii silaa kaa yeruma dhufee osoo sakkutii taate hogguusaniin galchaa beeka ani isii dhuftee mana jirtu hogguusuma dhufee isii gaafachuu jiru jara gugotee mana natti seenummaa sarkee beeka amma waaniin juu walla dubbiin akkanaa ati isiin duraa si bee turte duraan niin beeka akkasitti isuma bar dhuftee egaa na duraa dhufte bakka hojiitiin jira yeroon dhufe duraaniin beekaa beeke duraa wal beenya isiinis duraa wajji turre na beekan sirriitti wal beenya ani inuu maaliif dhufte je'eetiin kaa isii qorachuu jira isiinis sababni akkana jettee waan takka takka osumaa naa himuu jirtuuti inuu dhaabbanne ammaas jarri gubbaan gigiisaa dhufte gigiisaan takka jechuudha. Akkasitti waan hin takkaan dhagayin tatakkaanaas hin mudatu ta ajaa'ibaa na mudatte san keessatti tasgabbii qofattiin seenee jechuu akkuma gartee lubbuun biraa kaa hin baane qaamni waa balleessi silaa bar waan garii silaa ni dhoyifata waa dubbachuullee ta'a ammallee maaliif hin beektaa teenyetuna haftu dhiphanneetuma rakkannee dubbachuu jirra malee teenyetuna akka haftee tun dubbatamtu maaliif hin fedhe dubbiin tun dubbii gaarii waan akkaan dalagamini gartee namni tokko gartee isiin tun gorfamteeti moo gartee namni waa hedduu jira akkatti manaa baate way beeyna wanni kun eega raawwatame jechuudha maqaa fiitiifuu gaarii miti wanni kun dhumattee tabbee kadii dur jirti namni inni dhawama akka hundaas ni ta'a garuu dubbii tanaa dubbii nuuf haariyaati. Dhugaan dubbiin dubbii haara ho'ee dubbii ajaa'ibaati bar. Akkuma ati jettu gorfamtee fi kana ka jettu ani sangaan danda'utti gaafachuuttis niin jira. Gaafachuuttis niin jira. Isiirraa baramaa beekaa. Ammaas wanni dhalaadhaa miti. Egaa dubbiin dhalaadhaa gaa suutuma irra guddaa gulantaa irratti haasonya jenneeti dhiifne waan irraa barreesse dura ni qabna. Kanaaf san taisii akkasumatti qabannee haalli kun nu mudate haala kana nuti nama gurguddaadha. Taateewwan kunis baga isin irrattis ta'e baga gartee inuma dhaamteellee nuufillee dandamattee jiraatte warra fixusan rabbi nu haa godhuun jaa dubbiin amma bakkitti na hafte qillee kana bira qilleen haa dhufu. Egaa gaafas dirmachuu bakkaan hin geenye maali lubbuu nama meeqaa galaafatee namni tattaaboo namni keenya kun akkanuma beeka. Animma kana dhibbee nutu yoo kana taane nuti Oromoon jechuun dhalli teenya yoo kana taate hegereen teenya beekaa rakkoo qabdi.